Miidiyaaleen Iraan waan kana xumuruudhaaf haaldureeshan gabaasanii jiran. Tokkoffaa weeraraa fi ajjeechaan diinaa raawwatamu guutummaatti dhaabu. Lammaffaa waraanni lammataa Iraan irratti akka hin fe'amne wabii qabaatamaa qabaachuu. Sadaffaa beenyaan waraana wabii fi ifatti ibsamee kennamuu qabaa fi qabxiilee kanneen biroo dhiyeessanii jiran. Yooyyaa nagaas hin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa hangafa dursun oduu isin dhageessifna. Viidiyoo kana warroonni ilaalaa jirtan laayik sheer gochuudhaan akkuma kanaan duraan jajjabeessaa isiniin jenna. Marigaa gara miidiyaa maddoolaabuutiin odeessa adda addaa qabannee kan isin biraan geenyudha. Anis falmataa roroo gara oduu miidiyaa maddoolaabuutiin kan isin biraan geenyudha. Caccabni misaayilaa daandiiwwan naannoo Suwaayilaa irratti kuufame namoonni lama du'uu fi sadi madaa'uu waajjirri miidiyaa Abudaabiidhaa gabaasee jira. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp biyyoonni naatoo Iraan irratti homaa hin jenne jechuudhaan naatoo komatee jira yookaan immoo warroota weestarnii irratti ilaalcha qaban komii keessa akka galche ifoomsanii jiran. Iraan buufata xayyaara idil addunyaa Kuwait rukutte kuusaan boba'aa tokko rukutames akka malee akka miidhame maddeenni kallattiilee adda addaatiin wal harkaa fuudhanii daddabarsaa jiran. Ministeera dhimma walta'iinsa idil addunyaa Mariyamaa bint Ali Bilnaasir manni maree mirgoota namoomaa murtii biyyoota mana maree tumsa galoo galaanaa fi mootummaa Hashiis Joordaan bakka bu'uun dhiyaate fudhatama argate jechuudhaan yaada isaanis dabarsanii jiran. Kanaafi kanneen biroo gara miidiyaa maddoolaabuutiin kan isin biraan geenyudha oduu wajjin an falmataa rorrooti. Marigaa lolaa Iraan irratti geggeeffamaa jiru wal qabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp komii qabaachuu isaanii ifoomsanii jiran. Naatoon dhimma waraana Iraan irratti waan tokkollee hin jenne jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gara marsaalee hawaasummaa X isaaniitiin ifoomsanii jiran. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Ameerikaan kallattiidhaan waraana geggeessaa turte kanarratti biyyoonni naatoo Iraan irratti homaa hin jenne jechuudhaan Ameerikaan gamtaa kana irraa homaa akka hin barbaachifne cimsanii ibsanii jiran. Ameerikoonni gonkumaa akka hin dagannes dhaamanii jiran. Lola hanga ammaatti Iraanii wajjin geggeeffametti naatoon nu cinaan dhaabbanne jechuudhaan dhaammannaa isaanii dhaammatanii jiran. Kanis immoo lammiileen Ameerikaa tasumallee irraanfachuun qaban jechuudhaan bifa dhaammannaatiinis dhaammatanii jiran. Taateen addaa Abudaabitti taatee jirti. Caccabiin misaayilaa daandii naannoo Suwaahilii irratti kufee namoonni lama du'anii namoonni sadi waajjira dhimma miidiyaa Abudaabii gabaaseera. Caccabiinsa kanaan wal qabatee naannoo Dubaay magaalaa naannoo Suwaahilaa irratti kuufame namoonni lama du'uu fi sanii ol kan madaa'an ta'uu isaa miidiyaan biyyaalessaa ifoomseera. Aangawoonni misaayilli kun milkaa'ina to'achuu isaa mirkaneessee jira. Garuu caccabee kufuun lubbuu namaa fi miidhaa qabeenyaa dhaqqabsiisuu isaa miidiyaan Abudaabiidhaa ifoomsee jira. Iraan buufata xiyyaara idil addunyaa Kuwait rukuttee jirti. Kuusaa boba'aa tokko keessa kallattiidhaan miidhaanis dhaqqabee jira. Kuwait buufataalee Ameerikaa keessumattuu Kuwait lola impeera kanaaf bakka eegduu yookaan immoo bakka kuusaati jechuudhaan Iraan kallattiidhaan haleellaa irratti geggeesseerti. Kuwait bu'aa tokko malee Iraan irratti boombii darbachuuf waltajjii tajaajiluu dandeessi jettee yaadde amma bu'aan isaa ga'ee jira jechuudhaan Iraanis ibsitee jirti. Iraan yeroo ammaa kanatti Kuwait irratti geggeessite shakkii Ameerikaanonni ichi kuusaa qaban jedhuun akka ta'es ifoomee jira. Michoonni impaayera kanaan booda nageenya hin qabanii waraanni babal'ateera. Istireetiin dhiphachaa jira. Naannoon kun qarqararra jira. Iraan ergaa dabarsaa jirti. Boombiin Ameerikaan keessummeessite lafti keessan immoo taargeetii ta'aa jira jechuudhaanis yaada dabarsite Iraan. Uummanni Kuwait kana hin gaafanne hoggantoonni isaanii filatan amma immoo kafaluu aarsaa gurguddaa kafaluu akka danda'anis kallattiidhaan yaadni adda addaa kennamaa jira. Kanaaf Iraan yeroo kamiyyuu caalaa biyyoota kallattii adda addaatiin deeggarsa biyya Ameerikaaf gochuudhaan barbadummaa Iraan irratti yaada adda addaa dhiyeessaa jiran ofirraa qolachuudhaaf iftooma tokkollee hin qabu jechuudhaan Iraan dabarsite. Oduu gama biraatiin Iraan yoo Ameerikaan loltoota lafaa irraa ergite United Arab Emirates lafaan weeraruudhaaf qophii jiraachuu ishee Iraan gabaasee jirti. Ameerikaan waraana lafarraatiin kallattiidhaan Iraan irratti yookaan deemtu taate kallattiidhaan Iraanis United Arab Emirates weeraruuf qophii ta'uu ishee ifoomsitee jirti. Televezyiiniin mootummaa Iraan Ameerikaa yoo dogoggora hojjette humnoonni waraanaa Iraan qarqara galaana United Arab Emirates fi Bahriin qabachuun naannicha irratti deebi'anii bocuuf
boca addaa kennuudhaaf qophiidha jechuudhaanis dubbatanii jiran. Humna waraanaa lafarraa ga'umsa qaba kallattii kamiinuu waraanatti dhufunaan qoladha jechuudhaan Iraan ammas humna waraana lafaatiinis dhaadachaa jirti. Kunis qophii Iraan waggoota dheeraaf qopheessite akka ta'e namoonni adda addaas wal duraa duubaan dubbachaa jiru. Iraan yaaddota USA dhiyeenya kana dhiyeessite kuffisuudhaan dhukaasa dhaabuuf haal duree kaa'ee jira. Gaafiiwwan ijoo kanneen akka xumura guutuu weerara dhaabuu, beenyaa waraanaa wabii qabu waadaa galuu, naannoo guututti dhukaasa dhaabuuf fuula hundaaf abbaa biyyummaa Strait of Hormuz irratti bal'inaan guutuu suuraawwan walitti qabame akka dhiyaatu ifa gochuun rakkoo ta'ee fi gaafatamummaa fudhachuuf dhiyeessuu qaban jechuudhaanis ibsitee jirti. Iraan rakkoon kallattiidhaan amman tana dhufaa jiru kana furuudhaaf qabxiilee gurguddoo 5 keettee jirti. Miidiyaaleen Iraan waraana kana xumuruudhaaf haal duree 5 ifoomsanii jiran. Lakkoofsa tokkorratti kan argamu weeraraa fi ajjeechaan diinaan raawwatamu guutumatti dhaabbachuu, lakkoofsa 2 irratti kan argamu immoo waraanni lammataa Iraan irratti akka hin fe'amne wabii qabatamaan jiraachuu, 3ffaa irratti kan argamu beenyaan waraanaa wabii fi ifatti ibsamee kennamu, 4ffaa irratti gareen diddaa naannichaa keessa jiran hundaaf dabalatee gama hundaan waraan akka xumuramu gochuu, 5ffaa beekamtii idil addunyaa fi wabii aangoo abbaa biyyummaa Iraan Strait of Hormuz irraa qabdu kallattiidhaan kennamuu fi qaba jechuudhaan Iraan ammas yaada ishee dabarfattee jirti. Oduu ajaa'ibsiisaa keessaa sagantaa irraa keessatti oduu amma nu dhaqqabeen kallattiidhaan isin biraan geenya pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammas yaada biraa qabataniitu X isaanii irratti barreessanii jiran. Iraan waraanaan haqamtee jirti. Carraan deebi'uu Iraan zeeroodha. Kanaan booda deebitee biyya ta'uun rakkisaadha. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitu ergaa kana dabarse. Sagantaan keenya kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jiru gara miidiyaa madda olaabootiin warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan laayik sheer gochuudhaan nu wajjin tura. Iraan Ameerikaa waliin waliigaltee hin uumtu taanaan Tiraamp azaabatti buusuuf qophiidha. White House irraa ergaan yeroo ammaa kan darbaa jirudha. Tiraamp yoo Iraaniin waliigaltee hin uumne balbala jahannamaa sooyilitti banuuf qopheessee jira jechuudhaan White House akeekkachiisee jira. Dubbiimtuun White House Kaarolii Laaviiniin haala marii Ameerikaa fi Iraan gidduu irratti hubannoo karaa kennuuf yaada haasaa taasisuun ifamee jira. Taariin waraana kana xumuruuf waliigaltee gochuu yoo hin fudhanne pirezidaantiin Doonaald Tiraamp sooyilitti buusuuf qophii isaanii roobii kaleessaa haasaa taasisaniin akeekkachiisanii jiran. Filannoon pirezidaantichaa yeroo hedduu nagaadha. Kanaan booda du'aa fi badii isaanii jiraachuu hin qabu jechuun Liivaatiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dubbatanii jiran. Iraan garuu dhugaa yeroo ammaa kana fudhachuu yoo dhabde waraanaan mo'uun isinii fi itti fufuun isii yoo hubachuu dadhaban pirezidaantiin Tiraamp haala kanaan dura rukutaniin caalatti akkasii rukutuun mirkaneessan jechuudhaanis dubbattee jirti. Pirezidaantiin Tiraamp hin gowwoomsinu balbala azaabaa itti banuuf qophaa'eera. Iraan ammas dogoggora hin qabdu jechuun karoora marii nagaa Tiraampiin dhiyaate jedhame Iraan akka fudhattu akeekkachiisaniiran. Dubbiimtuun White House Press Secretary Kaaroliin Laaviitaattu ergaa kana dabarse. Waan hundaafuu lolli kun garamitti deemaa jira kan jiruuf duuka buunee kan isin biraan geenyudha. Warroonni sagantaa keenya hordofaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa. Sagantaa keenya irraa asirratti goolabneerra.